isiniin jetti harmeen. Isi waamti harmeen. Isi waamti harmeen. Yaa ilmaan koo na dhaqqaba isiniin jetti harmeen. Kabarnoota qabdan Profeesar kan taatan yaa kabarnoota qabdan Profeesar kan taatan amma salphinni keeysan waaminsa harmee yoo diddan isi waaman biyya keeysa nu barsiisaaf isin eegan. Isi waamti harmeen. Isi waamti harmeen. Yaa ilmaan koo na dhaqqaba isiniin jetti harmeen. Isi waamti harmeen. Isi waamti harmeen. Yaa ilmaan koo na dhaqqaba isiniin jetti harmeen. Yaa doktora Oromoo kabiyyaan keessa jirtan. Yaa doktora Oromoo kabiyyaan keessa jirtan. Akkam garaa jabaatan kan namni kee dhukkuban dhuman. Dhukkubsa kaan isi waaman wallaanaaf isin eegan. Isi waamti harmeen. Isi waamti harmeen. Yaa ilmaan koo na dhaqqaba isiniin jetti harmeen. Isi waamti harmeen. Isi waamti harmeen. Yaa ilmaan koo na dhaqqaba isiniin jetti harmeen. Yaa ilmaan Oromoodha biyya alaa kan jirtan. Yaa ilmaan Oromoodha biyya alaa kan jirtan. Isi waamti Oromiyaan akkamii ustaanii teessan. Amma yeroon ka hojjatan dhufaa jirti bilisummaan. Isi waamti harmeen. Isi waamti harmeen. Yaa ilmaan koo na dhaqqaba isiniin jetti harmeen. Isi waamti harmeen. Isi waamti harmeen. Yaa ilmaan koo na dhaqqaba isiniin jetti harmeen. Ranked the third saddest place in the world by Forbes magazine, Ethiopia faces many serious challenges in alleviating poverty, access to education, and delivery of healthcare. Approximately 4.6 million Ethiopians lack food security.
70% of the country's 82 million people are uneducated. Its growing youth base faces a 20% rate of unemployment. At 5.4 births per woman, Ethiopia has one of the highest fertility rates in the world. Because 93% of all births take place at home, an estimated 20,000 new mothers die each year. Nearly 500,000 children die from preventable and treatable infectious diseases annually. Undernourishment soars at 40%. These are but brief statistics about Ethiopia. Of the multifaceted challenges Ethiopia faces, basic healthcare is perhaps the most pressing of needs. Abse Tadise Lubo is determined to turn the tables on accessing healthcare in Oromia, Ethiopia's largest and most populous region, one hospital and one patient at a time. Abse, who now works as a nurse in California, was born and raised in Najo. She is now going back to help her community by volunteering her time and knowledge.